Yooyyaa malee yooyyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo nu dhiyaadhaa bakka dhaggeeffachuu jirtan cufaatti sagantaan keenya am jalqaba. Yaadoon nageenyaa hidhamtoota qaallitti jiran dabalatee bakkeewwan biraatti dhaga'ame. Bakka kana namni akkuma salphaatti hayyama malee sa'aatii 2:40 irratti seenuun sirrii miti. Seeraanis aladha. Namoonni kun hin qoratamnee fi manni amala sirreessaa suni. Godin Jimmaatti daa'ima waggaa 7 inficoofti jechuun adaadaanis feestaalii biddaan qabsiiftee gubdeen. Waan akkana daangaa darbe garuu hanga ammaatti nu mudateen deemka waajjiraattis yakki akkana gara jabeenyaa akka kanaa daa'ima umurii kanaa irratti gaafa raawwatu argameen beeku. Itoophiyaan dippiloomaatoota Ayirlaand aariit kanaaf oduu dabalataan waliin tura an asli galgalo. Dhaggeeffattootni oduutiin jalqabaanii gaanfa Afrikaatti ergama adda US Jeffrey Feltman turtii Itoophiyaa taasiseen booda kalee gara United States deebi'ee waan ergahaanii fi argirraatti gabaas dhiyeesse. Gabaas dhiyeessan kan keessatti abdii fi yaaddoo qaban if godhe hirpha gammachuu gabaas qaba. Gaanfa Afrikaatti ergamaan adda Ameerikaa irra deddeebiidhaan Itoophiyaatti marmaraa ture Jeffrey Feltman marii ministeera muummee Abiy Ahmed wajjiniin taasisaniin kaayyoon isaa finciltoota Amaaraa fi Affaar keessaa baasuu akka ta'e hubachuu isaanii himan. Dhugaadha. Alduree waraana dhaabuu 3 mootummaan Itoophiyaa kaa'e keessaa tokko finciltoonni naannolee Amaaraa fi Affaar keessaa akka ba'an gaafachuudha. Feltman gareewwan waraanicha keessatti hirmaatan garaagarummaa isaanii mariin akka furan kan dandeessisu jalqabbiin abdii kennu jira jedhu. Haa ta'u malee qaamoleen lamaanuu yaalii dippiloomaasiitiin gara mariitti akka galan taasifames haalota saffisaan jijjiiramaniin gufatu yaaddoo jedhu qabaachuu himan. Ministeerri muummee kaayyoon isaanii guddaan iddoowwan finciltootaan qabamanii jiran keessaa baasuu ta'uu natti himanii jedhu. Ergamaan kun kaayyoo kana ni qooddannaa kan jedhan Feltman gama biraatiin immoo humni ittisa Tigraay fi hooggantoonni TPLF dubbifne dhorkaa deeggarsa namoomaa mootummaan Itoophiyaa karaa ifa hin taaneen baatii adoolessaarraa eegalee kaa'e kaasuun kaayyoo keenyaa jedhan. Ambaasaadar Feltman akka jedhanitti ergamaan addaa gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjoon mootummaa federaalaa fi humnoonni TPLF akkasumas dippiloomaatotaa fi dureewwan birootiif ergaa wal fakkaataa dabarsaniiru. Feltman ibsa kibxata kana kennaniin kutannoon siyaasaa yoo jiraate lamaanuu milkeessuun ni danda'ama. Haa ta'uuti garuu gareewwan lamaanuu karaa waraanaatiin galma ga'uuf yaalaa jiru. Lamaanuu mo'achaa jiraachuu amanuu jedhan. Ambaasaadarichi waraanni waggaa tokko lakkoofsise kun badinsa qabeenyaa fi namoomaa olaanaa qaqqabsiisuu kaasuudhaan waraana filachuun furmaata kan taane dubbatan. Feltman turtii isaanii gaanfa Afrikaa tangaa'ota Itoophiyaan alaatti hoogganoota TPLF keenyatti waliin dubbachuu ibsa. Ambaasadarichi hoogganoota TPLF garagara waliin marii taasisaniin Finfinnee seenuun TPLF fi biyyatti guutuuf balaa ta'uusaa hubachuun Finfinnee galuu fi fedhii akka hin qabne itti himuu kaasa. Dhaggeeffattootni amma oduu gaggabaaboo addunyaa isanii dhiyeessaa jalqabaan Itoophiyaan dippiloomaatoota Ayirlaand aariit. Mootummaan Itoophiyaa torbaan dabree dippiloomaatitoota embaasii Ayirlaand keessaa hojjetoota 6 keessaa 4 torbaan tokko keessatti akka bahan ministeeriyaa ja'alaa beeksise. Itoophiyaan murtee kan fudhatteef ejannoo Ayirlaand waraanaa fi rakkoo namoomaa biyyattii keessa jiru ilaalchisuun manmaree nageen mootummoota gamtoomanii dabalatee sadarkaa idil addunyaatti qabaatirraa kan ka'e. Ayirlaand gamisiitiin murtee Itoophiyaa kanaan gadduu isii ibsite. Erga ministeera muummee Abiy Ahmed gara waraana deemuun lol finciltoota TPLF irraa taasifamaa jira akka geeggeessu beeksise namoonni bebeekamoon haaluma wal fakkaatuun waraana akka duulan himaa jiran atileetota, namoota siyaasaa, weellistoota, abbootii qabeenyaa akkasumas paartiilee mormitoota irraa namoonni of baasaa jiran. Namoonni kunneen dabalamuun erga lolii hammaatee fi finciltoonni TPLF gara Finfinneetti qajeeluu jiraachuu isaanii beeksisan. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii adoolessa 7 waggaa cufaa guyyaa addunyaan afaan Swahilii kabajtuu ta'uu labse. Swahiliin afaan Afrikaa bahaatti guddinaan fayyadaman ta'ullee jiddugaleessaa fi kibba Afrikaatti illee in dubbatamu. Kun afaan jalqabaa ka Afrikaa keessa beekamtii argate guyyaa kabajaa UNESCOon kenniteef. Boon cimaa Soomaaliyaatti uummata miidhaa jiruu fi mootummaan biyyattii labsii yeroo muddamaa labse. Ministeerri muummee Soomaaliyaa Hussein Roble uummanni Soomaalii fi hawaasni idil addunyaa akka isaaniif birmatu gaafate. Sababboon kanaa fi horiin hedduun dhumatee bakkeewwan gariitti namni du'uu himan.
Kaampaniin teknoolojii guddichi Apple dhaabbanni Israa'el NSO jedhamu maamiltoota isaa Apple fayyadaman jala odeeffannoo hatuu yookiin haka gochuu yaalee jechuun himata. Sooftiweeriin NSO'n oomishu bilbilawwan iPhone fi Android ta'an kamiidha yoo ta'u ergaawwan gaggabaaboo suuranii fi iimeelii galmeessuuf akkasumas haasaa bilbila butuuf kan qophaa'ee jedhan. NSO'n ammoo shororkeessitoota fi namoota akka hojjetan irratti xiyyeeffachuu hima. Haa ta'u malee sooftiweeriin kun falmitoota mirgoota namoomaa namoota siyaasaa fi gaazexeessitoota butuu fi faayidaa roolaa himanna jedhu irraa dhiyaatan. Laayibeeriyaatti miseensota waraanaa 200 qacaruu fi beesis bahee fi dubartoonni 7,000 ol dhiyaachuun dhaga'ame. Waraanni biyyattii ka Ameerikaan leenji'u kunin diqa waan ta'eef dabalachuuf beesis kan dhiyeesse. Godin Jimmaatti mani murtii aanaa Qarsaa dubartii daa'ima waggaa 7 irraan miidhaqama hama dhaqqabsiiftee hidhaan adaabe. Himatamtuun Ruudi Dayaas ibiddi feestaalii qabsiiftee daa'im guddisuuf ufi fudhattee irteetti akka gubattuu taasifte. Sababii ammoo ficaan ficooftee na rakkisee ka jedhu akka ta'e abbaan alangaa aanaa Qarsaa obbo Abdalanaa BBC'tti hima. Himatamtuun tun godin Jimmaa aanaa Qarsaatti barsiiftumaan barumsa waachoo yoo taatu daa'ima obboleessisii in guddis jechuun godin Wallagga Bahaa aanaa Limuutti fudhatte. Karaa hojjettuu caas gandii akii kunitti mudateetiin akka birgahan kan himtu itti gaafatamtuun wajjir dhimma dubartoota fi daa'immanii aanaa Qarsaa Aadde Zeenab Bagidii waan daa'im kan erga'ee akkanaan ibsiti. Akkuma sana miidhamteetu bishaan waraabdee galtu kufte kanarraa kaasee maal taateeti kana tokkoltu waan arge jettee qorannoo gaggeessitirraa kaasee intalli akkasittiin seetuna bubee jettee gaafa isheen gaafattu waan deebii akkasii waan deebisteefiif deebii isiirraa kaasee ol qabdee gaafa laaltu bubaatii cimaadha sanaan seedhaan itti darbanii wal lolanii ilmoo adaadaa kootiiti akkamitti maaltu si galche waan arge jedhanii turte milishaatti waamtee qabdeenuu fidde. Kanarraa kaanee nutis milishaa fi dhimma dubartii fidde sanaa daa'ima jennee ishee qabamtee akkasiin murtuu taasifnee waajjira poolisiitti ergine achirraa kaasee ragaa jaruma lamaantu ta'ee jechasi gaafuma poolisiidhaa jecha kenniturraa kaasee jecha amantaati kan isiin kennite ragaa bifa sanaan qindeeffannee mucaa battalumaan buufata fayyaa gaafa geessinu riifar jedhamee riifar gaafa jedhamu karuma waajjira keenya dhayxee akka yaalamtu namoota 3 poolisiirraa nama tokko waajjira keenyaa nama 2 kallattii sanaatiin hospitaalli Federaalaa Jimmaatti dhiisteeti kan isiin yaalamaa turte bifa kanaatiin waan jecha amantaa jalqabarraa kaasee ofii kenniteef immoo waggaa 3 fi 7 adabamteeti kan isiin jirtu. Akkaanaa keenyaatti amma yoonaa yakka akka kanaa daa'ima irratti raawwannaan hin argine. Yakki daa'imman irratti raawwatu yoo baay'ate reebicha uleedhaan wantoota garaagaraatiin darbee humnaa ol hojjechiisuun hin mul'ata. Waan akkana daangaa darbee garuu tarkaanfii gara jabeenya akka kana gaafa fudhatan yeroo nu mudatu yeroo iddoo sana dhaqus jiraataadhuma aanichaati. Waan akkana daangaa darbee garuu hanga ammaatti nu mudateen beeku waajjirichatti ijoolleenis akka himanitti akka waajjiraattis yakki akkana gara jabeenya akka kanaa daa'ima umurii kanaarratti gaafa raawwatu argameen beeku. Abbaan alangaa gochichi halkaniin raawwatamuu isaa daa'ima ofirra ittisuu hin dandeenye irratti raawwatamuu isaa akkasumas himatamtuun yakkichi firuu ofirraatti kan raawwatu ta'uu isaa akka yaada dabbii cimsuutti akka qabamuuf dhiyeessuu isaanii obbo Abdallaan hima. Gam himatamtuutiin immoo gochichi raawwachuu isii amanuu fi gaabbuun isii akkasumas kuusa yakka kan hin qabne ta'uu isaa akka yaada dabbii salphisuu qaqqabamaniif himan. Mani murtii aanaa Qarsaa dhimmicha erga qorateen booda himatamtuu Ruudi Dayaas irratti hidha waggaa 3 fi 7 irratti murteesse. Obbo Jawarii fi obbo Baqqalaa dabalatee aangaa'onni adda bilisummaa Oromoo manneen sirreessaa Itoophiyaa garagara keessa jiran yaaddoo nageenya qabaachuu maatii fi firootii fi abukatoonni isaanii himan. Dhiyeen kana namoonni qaama nageenya irra jedhaman hayyam bulchiinsa sirreessaa malee qaalitti seenanii halkan bakka namoonni kun itti hidhaman gaafachuun isaanii maatiif uummata bal'aa yaaddes. Haadhi warra obbo Baqqalaa Garbaa Aadde Hanna Ragaasaa Jawarfaa fi isaan akka maatiitti yaaddoo guddaa qabaachuu himti. Maatii olaanaatu dubbis. Yaaddoo nageenyaa hin qabu. Baay'ee qabu. Maaliif namni yeroo malee abbaan barbaade ol seenee yoo abaluun hin barbaade yoo jedhe yaaddoo sodaas namatti naqaa yaaddoos namatti naqaa isaanis hin yaadda'u nuunis hin yaaddofnaan isaanis immoo namni amma fakkeenyaaf namni isaan hin beekne namni isaan ergama isaa hin beekne namni isaan laftinni dhufe hin beekamne akka tasaa yoo irra ba'e kun nama yaachisaa kun nama naasisa. Amma haalli achi jiru maal fakkaata? Maal taajjabdan isin ennaa achi deemtanii ilaaltanii deebitanarra? Egaa waan ani taajjabe waan addaa hin jiru.
akkuma durii kootii nyaata kennee namoonni immoo baay'ee baay'atu. Garuu namoonni warri waardiyyaa isaanii namoota akkuma durii isaanii sakatta'anii ol galchuu isa kana garuu waan nama dhibuu waardiyyooti durii namoota Oromoota kan isaan eegu. Amma garuu namoonni sun namoota biraadhaan jijjiiramanii namoota qomoo biraatiin namoota qooqa biraa haasa'uun jijjiiramaniiru. Inni kun egaa amma yaaddoos namatti naqaa maaliif barbaachise akkuma tasaa ka'anii namoota jijjiiruun maaliif barbaachise inni jedhu yaaddoo namatti naqannu sodaa nutti naqannu. Tole adda Annaa baay'ee galatoomaa. Ta'uu ishee ulfaadhatis. Yaaddoon hidhamtoota kun Qaallitti, Bakjawarii fi Baqqalaan faan jiran qofa osoo hin taane aangaa'ota bilisummaa Oromoo dabalatee kanneen manidhaa galaan jiran maatiif abukatoon gaafachuu waan hin dandeenyeef shakkii uumuu himan. Abukatoo hidhamtoota keessaa tokko taa'ee obbo Tuulii Baay'isaa yaaddoo nageenya kan ilaalchisuun akkan jedha. Kamisa darbe kana galgala sa'aatii 2:40 irratti namoonni poolisii federaalaa fi humna tikaa biyya kanaa irraa dhufne kan jedhan galgala makiinaan mana hidhaa sanaa balballi banameef yoo seenu isaan immoo makiinuma sana jala bu'anii yookaan makiinuma sanatti maxxananii dallaa sana yookaan mooraa mana hidhaa Qaallitti akka seenanii fi akkuma seenanii immoo makiinaadhaa bu'anii Jawaar Faayisatti hidhaman jedhanii akka waardiyoota yeroo sana achi turan akka gaafatan waardiyyoonni ammoo isin eessaa dhuftanii isin eenyu fa'ii yeroo kana dhufuudhaaf yookaan seenuudhaaf fayyama qabdu jedhanii yoo gaafatan bakka akkasiitti dhufnee kanaafuu seenuu dandeenya jedhanii kanaa booda waardiyyoonni isin hooggantoota isaanii waamanii hooggantoonni mana adabaa sun dhufanii fayyama seenuudhaaf fayyama isin qabdanii haala kanaan seenuu hin dandeessanii jedhanii gaafa gaafatan gidduu isaaniitti wal mormiin akka uumamee fi kana booda warri diidaa dhufan sun nuti haalli nageenyaa Jawaar Baqqalee fa'aa maaliin akka jiru mirkaneeffachuu dhufne jedhanii dallaa sana gadhiisanii akka ba'anii kan nuti manii isuma kana yoo laallu haala akkasii kana dura uumamees hin beeku manni hidhaa sun ofiisaa maqaansaa bakka mana hidhaa eegumsa olaanaa jala jiru kan jedhudha. Bakka kana namni akkuma salphaatti hayyama malee sa'aatii 2:40 irratti seenuun sirrii miti. Seeraanis aladha. Namoonni kun hin qoratamne fi manni amala sirreessaa sunis silaa namoota kana qabee qoratee to'atee maaliif akka isaan dhufan eenyuuf akka isaan ta'an kana ifa godhee yoo yakkaa wanti gaafachiisu jiraatellee gaafatee qulleessuu qaba malee namoota kana akkasitti gallakkisuu hin qabu ture. Haala kanaan sababa isaan gallakkifamaniif maamiltoonni keenya namoonni kun seenuun isaanii akka seenan immoo maqaa keenya dhahanii nu gaafachuun isaanii nagaadhaaf kan dhufanii miti. Nageenyi keenya rakkoorra kan jiru ta'uu isaa nutti argisiisa jedhanii isaanis warri maatiinis jabeessaniiti kaasuu jechuudha. Kabraa maatiin kan kaasanii namoonni kana dura jara kanatti dhiyaatanii fi wal beekan eegdota isaanii kan ta'anii jijjiiranii kan jedhu. Waan isaan jijjiiraniif hin beeknu nu isin gaafan reefuudha dubbiin kan gadi bahee kan abukaatota bira ga'ees kaleessaaf dheengaddaa maaliif namoonni sun jijjiiramanii jira sanatti aansee namoonni kun maaliif dhufanii kan jedhu wanti beekamu hin jiru. Baay'ee isaan kana qofaa miti amma namni mana hidhaa keessa jiru nageenyi isaanii kan sodaachisaa ta'e kanneen hooggantoota ABO ta'an illee kan duraan magaalaa Galaan keessa turani jedhama malee namni argin jiru maatiin hin dubbisu abukaatonni hin dubbisanii kanaaf bal'ina qaba jechuudha wanti isaa kan Qaallitti kana Jawaar fa'aa qofa otoo hin ta'in hooggantoota ABO irratti illee rakkooma akkasiitti jira jechuudha. Isin akka maamila keessaniitti maatiin immoo yaaddoo kana bakka kamitti iyyateera? Egaa iyyannoon akkuma argaa jirtan iyyannoon ajaji mana murtii baay'een isaas raawwatamaa hin jiru. Nuti amma garam geessinaa eenyutti iyyanna kan jedhu akkasumatti qabannee irratti mari'achaa jira jechuudha. Itaanan abbaa alangaa waliigal federaalaa obbo Fiqaaduu Tsaggaa yaaddoo uumamte kanirraa ammaatti odugaa qabaachuu baatullee mootummaan nageen hidhamtoota itti gaafatamummaa qabaachuu himu. Akka mootummaatitti eegumsa mana sirreessaa jiran keessa shakkamtoota hidhamtoota hundumaaf eeguun dirqama mootummaati. Kunis godhamaa jira. Maatiin illee abukaatoon isaallee dhufanii kanatti kaasanii jiru. Hin barreeffamne hagamma. Yaaddoo maatiif abukatoonni qaban kana bulchiinsa sirreessa federaalaatti dubbii hima akka ta'an obbo Garramuu Ayyaloo bilbilee fi argachuu hin dandeenye. Dhaggeeffattootni sagantaan har'aa ganumaan waliin turuu keessaniif ulfaadhu isaniin jenna. Mammaansi galgal hanaa du'ee jettee boof mataa irra hin ejjatiin hiikan isaa maanii koomentii keessatti nu beeksisa. Sagantaa kan qopheesse Biraanuu Gammachuu gam teknikaatiin Oskar Bungaa keessaniif dhiyeessaan Aslii Galgalooti. Akboor isaatti akkana nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebanaa hangafamaan dhan bulaa.